Qorontos sa duraba qonnaa 15 lakkoofsa 57 amma 58tti. Waaqayyo isaa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mo'icha nuuf kennuuf immoo galanni haa ta'u. Jaallatamoo obboloota koo, egaa utuu hin socho'in jabaadhaatii dhaabbadha. Itti dadhabuun keessan gooftaa biratti akkasumaan akka hin taane beektanii yeroo hundumaa hojii gooftaa caalachisaa hojjedha. Qorontos 2 lakkoofsa 14. Waaqayyo isaa yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra mo'ee duulaa galuutti nu adeemsisuuf, Kiristoosin beekus akka foolii urgaatti harka keenyaan iddoo hundumaan isa ga'uu fi galanni haa ta'u. Si galateeffanna. Hojii keenya hojjetteettaa, lola keenya lolteettaa, falmii keenya falmiteettaa, waa'ee keenyaaf dabarfamtee kennamtee, mo'ichaa harka diinaarraa fuutee mo'icha nuu laatteettaa. Aboo seexanaa jala hin jirru, aboo biyya lafaa jala hin jirru, aboo dukkanaa jala hin jirru. Seexana miila keenya jalatti gadi rukkuttee dukkanarraa fi biyya lafaa irratti mo'icha nuu laatte. Waaqaaf lafa irratti galanni ulfinni siif haa ta'u. Galataan fuula kee dura dhaabbanna gaa. Hojii kee lakkoofnaa oolmaati nuuf oolte. Akeekatitti nu waamte guddaa sana ilaallee si jajannaa. Jajamuun siif haa ta'u. Galateeffamuun siif haa ta'u. Egaa gooftaa mo'ichati nuu laatte kana gatiitti baaftee, salphattee, duutee, awwaalamtee, achi si'oolitti gadi buutee, iddoo teessoo seexanootaa dhattee, teessoo isaanii galagalchitee, bantuu fudhattee, bantuun Daawit harka koorra jira, banuudhaaf cufuun aboon kan kooti jettee, nuuf immoo aboo nuuf laatte. Inni kun nuuf galeessa kana qabannee mo'ichaan bara keenya akka jiraannuuf har'a nu kakaasi. Sagaleen kee nu adammassu, hafuurri kee nu adammassu. Maal gochuun akka nurra jiru, akka namoota hojii qabanii, akka namoota akeeka qabanii, akka namoota kaayyoo qabanii, akka namoota galma qabanii, akka yaannuuf, akka jiraannuuf, akka deddeebinuuf ayyaanni kee nu gargaaru. Cal jechuu keessaa, daagii ta'uu keessaa nu baasi gooftaa. Warra dammaqanii, warra mo'ichaan jiraatanii, warra fedha kee tajaajilanii, warra ulfinaa gara ulfinaatti darban nu godhi. Haboon kamiyyuu lubbuu keenyaaf, hafuura keenya, mana keenyaaf, bara keenyarraa kan cabe haa ta'u. Haboon kan keeti, mo'ichi kan keeti. Mo'ichaaf nu waamteetta. Mo'ichaa gara mo'ichaatti nu ceesisi. Yeroo fuula kee duraa qabnu nuuf eebbisi. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Nooraa gooftaan isin haa eebbisu. Egaa guyyaa jimaataa kan nu dubbanne jireenya keenya keessatti mo'ichaan jiraachuudhaaf, mo'icha karaa Kiristoos nuuf kennameera. Mo'ichaaf jiraachuudhaaf maal gochuun nurra jira jennee isa jalqabaa gatii Kiristoos kaffalee mo'icha nuu kenne kanaafi iddoo kennu, gatii kennu nu biratti baali'uu qabaachuu qaba. Hojiin Kiristoos hojjete tola miti kan ani fayyee, tola miti kan tajaajilaa ta'e, tola miti kan ani ijoollee Waaqayyoo ta'e, mootummaa Waaqayyoof qophaa'e jennee isa Kiristoosin nuuf hojjetame kana isaaf gatii laannee, isaaf jireenya keenya keessatti, mana keenya keessatti iddoo qabaatee jiraachuudha isa jedhu ilaalleerra jalqabatti. Egaa itti fufuudhaan mo'ichi Waaqayyo kun bara keenya keessatti akka itti jiraannuuf maal gochuun nurra jira jennee isa jalqabaa nama amantii ta'uu cimsinee Waaqayyoon amanachuu jenne.
amantii jechuun waaqayyo akka jiru, waaqayyo hunda akka danda'u, abdiin waaqayyo nuuf kennama nama akka ta'e, karaa Kiristoos Yesuus fayyinni akka nuuf kenname, waaqayyo dubbii isaatiif akka amanamaa ta'e, waaqayyo irraa ija keenya ka'annee jiraachuudha. Dandeettii waaqayyotti hirkachuudha jenne. Amantii keessa mo'icha jiru wal wajjin ilaalleerra. Akkasittiin guyyaa kaleessaa immoo waa lama wajjin ilaalle. Mo'icha keenya akka itti fufu, mo'icha keessa akka jiraannuu fi nama kadhataa fi nama waaqayyoon waaqeffatu ta'uudha jenneerra. Kadhannaaf waaqeffannaan gargar ba'uu hin danda'u. Jireenya isaanii keessatti namoonni bara isaanii keessatti rakkina, gidiraa, qorumsa, seexana mo'anii jiraatan warra waaqayyoon kadhatanidha. Namni waaqayyoon kadhatu kadhannaadhuma kadhachuun akka nurra jiru gaafa amannu keessi keenya yookaan jireenyi keenya fuula dura waaqayyootti ergaa qaba jenne. Ergaan inni tokkoffaan waaqayyoon amantiin keenya waaqayyoon akka ta'e waa gochuu hin danda'ani waaqayyoon malee kan jennu ergaa qaba. Inni kan biraan waaqayyo jireenya keenya keessatti akka inni hojjetu, akka inni nu gargaaru, ayyamaa ta'uu keenya, balbala keenya banuu, jireenya keenya waaqayyoof kennuu akka ta'e wal wajjin ilaalleerra. Egaa yeroo waaqayyoon kadhannu ayyaana waaqayyo irraa argannaa, humna waaqayyo irraa argannaa, waaqayyo irraa harka waaqayyo inni kan biraan waaqayyo abbaa keenya, waaqayyo naaf kenna jennee waaqayyo irraa warra fudhatan mucummaa, hafuura mucummaa akka qabnu akka ittiin waaqayyo ilaala jenneerra. Isa kana duwwaa miti. Yeroo waaqayyoon kadhannu waaqayyo wajjiniin tokkummaa qabaachuudhaaf barbaaduu keenya ilaala waaqayyo. Fuula waaqayyootuun ilaalin fuula biyya lafaa ilaaluun akka nurra hin jirre. Yeroo hundumaa fuula waaqayyo ilaallee jajjabaannee akka deemnu, biyya lafaa waan gadi bu'u ol ka'u jijjiiramu kana keessatti nu garuu waaqayyo wajjiniin tokkummaa keenya uumnee, ganama keenya waaqayyotti ilaannee, galgala keenya waaqayyotti ilaannee, waaqayyo wajjiniin mo'ichaan jiraachuun akka nurra jiru wal wajjiniin dubbanneerra. Inni kan biraan waaqayyoon waaqessuu jenne. Waaqayyoon waaqessuudhaaf uumamne, waaqayyoon waaqessuudhaaf faarfanne. Waaqayyoon jireenya keenyaan, humna keenyaan guutuudhaan waaqayyoon waaqessuutu nurra jira. Nu kan waaqayyooti. Waaqayyoon waaqessuu jechuun waaqayyoon jireenya ofirratti moosisuudha. Waaqayyoof sagaduudha. Waaqayyoof goggoofuudha. Waaqayyoof hojjechuudha jennee wal wajjiniin waaqayyoon waaqessuu kan barbaachisu dubbanneerra. Warri waaqayyoon waaqessan waaqayyoo akka inni isaaniif lole. Warri waaqayyoon waaqessan afaan leencaa akka isaan cufanii. Warri waaqayyoon waaqessan waaqayyo diinota isaanii irratti loltuu akka inni isaaniif kaasee mo'icha waaqayyo isaaniif kennee wal wajjin ilaalleerra jechuudha. Har'a kan wal wajjin ilaallu immoo jireenya karaa Kiristoos, jireenya mo'ichaa karaa Kiristoos nuuf kenname kana keessa jiraachuudhaaf humna hafuura qulqulluutiin guutamuutu nurra jira. Humna hafuura qulqulluutiin guutamuutu nurra jira. Egaa sagaleen waaqayyoo akka jedhu biyya lafaa kana keessa egaa beekuun kan nurra jiru humna jira biyya lafaa kana keessa. Namni loltuun lolaaf ba'u, loltu akka diinni isaa meeshaa lolaa hidhatee jirutu beeku harka duwwaa ba'ee sin lolaa hin jedhu. Lola istiraateejii lolaa keessatti yeroo lolaaf qophaa'an mootonni yoo xinnaatee lola sana kan madaalu qopheeffatu. Yoo danda'ame garuu isaa ol qophaa'u jechuudha. Kanaaf nus biyya lafaa wajjiniin wallaansoo qabna, seexana wajjiniin, jalloota wajjiniin wallaansoo wal qabna. Biyya lafaa kanarratti humni aboo jira, ስልጣን isa jennu. Kan biraan humni horii jira, የገንዘብ ኃይል humna qaba. Inni sadaffaan seexanni humna qaba. Isa kana wajjiniin wallaansoo wal qabna. Isa kana mo'uudhaaf egaa isa kana biyyi lafaa humna garagaraa haa qabaatu iyyuu malee, biyya lafaa keessa humni garagaraa haa jiraatu malee, immoo humna waaqayyootiin itti baana. Ameen.
humni waaqayyoo humna hundumaa gararraa jirudha. Humni waaqayyoo nu keessatti hojjechuu barbaada. Waaqayyo humna qabeessa, waaqayyo aangoo qabeessa, waaqayyo ol baasuu, gadi buusuu, ajjeesuu, jiraachisuu Waaqa danda'u, Waaqa Elshaadaay ta'edha waaqayyo keenya. Waaqayyo humna isaa bara kakuu haaraa kana keessaa ergamoota keessaa miti namoota waaqayyotti amanan keessaa mul'isuu barbaada waaqayyo. Nu keessaan humna isaa biyya lafaa kanatti agarsiisuu barbaada waaqayyo. Nu keessaan warra hidhaman hidhaa keessaa baasuu barbaada. Nu keessaan waaqayyo hojii seexanaa diiguu barbaada. Kanaaf Phaawulos akkas jedha warra Qorontosiif yeroo caafa ergaa isaa lammaffaa akkas jedha. Lammaffaa boqonnaa 4:7 ammas nuyi warri wanta gati qabeessaa akkasii fudhanne kuni akka qodaa supheeti. Kana eeguudhaaf humna gararraa kan keenya utuu hin ta'in kan waaqayyooti. Humna gararraa jiru kan waaqayyooti. Mee jedhame kana caalaa jechuun hin dandeenya. Humna gararraa jiru kan eenyuti? Seexanni haa dhaga'u, biyyi lafa haa dhaga'u, foon keenya isaa mirkaneeffatu, mirga keessan ol kaasaati. Humna gararraa jiru kan waaqayyooti jedhame. Ameen. Waaqayyoof ulfina galata kenna. Haleluuyaa. Humna gararraa jiru kan eenyuti? Kan waaqayyooti. Humna waaqayyootiin torban qabaarraa irraa deemtu jedhe. Humna waaqayyootiin seexanota ari'anna. Humna waaqayyootiin biyya lafaa moona. Kanaaf waaqayyo humna isaa humna gararraa jiru nama dadhabaa keessaa mul'isuu barbaada waaqayyo. Nama keessaa mul'isuu barbaada. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhu hojii ergamootaa boqonnaa 1:4-5-8 nan dubbisa. Isin wajjin utuun jiruus abdii abbaan koo isiniif kenne isa ani isinitti hime sana eeggadhaa malee Yerusaalemii hin bayinaa jedhee isaan abboome. Itti dabalees Yohannis bisaaniin cuuphe. Isin garuu guyyaa baay'ee utuu hin turin hafuura qulqulluudhaan hin cuubamtu jedhe. Lakkoofsa 8. Isin garuu hafuura qulqulluun yemmuu isin irraa bu'u humna hin godhattu. Yerusaalemitti, Yihudaatti, hundumaatti, Samaariyaa hamma handaara lafaattis dhuga baatu koo hin taatu isaanii jedhe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa wajjin hin turanii erga jedhanii booda kana booddee deemuun tajaajiluun isa gooftaan isaaniin jedhe sana argachuudhaaf humnati isin barbaachisaa isaanii jedhe. Garuu Yohannis bisaaniin cuubee ture. Isin garuu yeroo muraasa booddee ibiddaaf hafuura qulqulluutiin hin cuubamtu. Kanaaf eeggadhaa humna isaaniin jedhe. Hafuurri qulqulluun yemmuu isinirra buufatu humna argattu. Sababiin isaa gooftaa wajjin hin jiraataniiru bartoonni kun. Tokko yeroo gooftaan kana tokko kaleessa ilaalaa turre isaan hin muguu, isaan hin rafu. Kana duwwaa miti. Yeroo gooftaan dabarfamee kennamee na dhiiftanii hundi keessan deemuudhaaf jirtu Phexros namni hundumtuu yoo si dhiisee deemee iyyuu ani si dhiisee hin deemu ennaan lakkii utuu handaaqqoon hin iyyin al sadii nagantaatti hin jedhe. Kana booddee yeroo gooftaan qabamu
beektu dubartiin tokko dhuftee namni kun isa wajjiniin ture jennaan lakkiin beeku jedhee al sadii gane. Hin jaallata ture kana booddee hin boo'eedha. Humna dhabe Phexros. Gooftaa hin jaallata garuu jaalala isaa kana fiixaan baafachuudhaaf dubbii afaan isaa eeguudhaaf humna dhabe. Humnatu nama barbaachisa. Waaqayyoon jaallachuun keenya kan inni jabaatee dhaabbatu, Waaqayyoof of kennuun keenya kan inni galma ga'u humna yoo qabaanne duwwaati. Namni humna hin qabne fedha Waaqayyo gochuu hin danda'u. Namni fedha humna hin qabne waan Waaqayyoof gochuu barbaadu gochuu hin danda'u. Namoonni baay'een humna hin qabani. Horii irratti humna hin qabani. Yeroo isaanii irratti humna hin qabani. Seexana irratti humna hin qabani. Biyya lafaa irratti humna hin qabani. Mana Waaqayyo keessatu jiraatani. Waaqayyo garuu akeekni isaa saba isaatiif kan inni qabu humna akka nu qabaannuuf. Humna biyya lafaa mo'uu danda'u. Humna amma Waaqayyo nuuf safare nu deemsisu. Alla akka nu hin daangessine, guyyaan akka nu hin daangessine, beekumsi keenya akka nu hin daangessine, qabeenyaan keenya akka nu hin daangessine, dabarsee kan nu adeemsisu humna nuuf kennu barbaada Waaqayyo. Sagalee Waaqayyo keessatti bara duriitii kaaftanii yoo ilaaltan namoonni Waaqayyo hojii guguddaa isaaniin hojjete hafuurri Waaqayyo isaan irra ture. Bara kakuu moofaa keessa namoota filaman irra buufata hafuurri Waaqayyo. Ismayyuu irra buufateet irraa deema. Yeruma hafuurri Waaqayyo isaan irratti dhufu dinqii garaagaraa hojjetu. Yeroo hafuurri Waaqayyo isaan irratti dhufu raajii dubbatu dhossaa Waaqayyo isaanitti mul'isa. Jalloota mormuu, cubbamootaatti dubbatu afaan guutanii. Kanaaf akkasittiin jalqabe Waaqayyo bara kakuu moofaatii kaase. Zakkaariyaasiin isa kana kan inni jedhe boqonnaa 4 irratti yommuu Zakkaariyaasiin Waaqayyo akka isaan jedhe humnaa fi jabinaan miti hafuura kootiin malee. Humnaaf jabinaan miti. Namni humnaa manata, namni jabina manata. Humnaaf jabinaan waan hundumtu ta'uu hin danda'u. Humni namaa daangeffamaadha. Jabinni namaa daangeffamaadha. Humni Waaqayyo garuu humna gararraa jirudha. Humna gararraa jiru nu jiraachisuu barbaada Waaqayyo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa abdii hafuura qulqulluu malee akka waa gochuu hin dandeenye gaafa dubbatu akkas jedhe Yohaannis boqonnaa 6:12 irratti. Ani waan baay'ee kanan isinitti himullee qaba. Ammaaf garuu baachuu hin dandeessan. Barattootatti barsiisaa ture, itti dubbachaa ture, garuu waa tokko isaaniin jedhe. Waan isinitti himullee waan baay'een qaba. Garuu amma baachuu dandeessa. Egaa dubbii Waaqayyoo namni baachuu kan inni danda'u, ayyaana Waaqayyoo baachuu kan inni danda'u, galfata Waaqayyoo kan namni baachuu danda'u, hafuurri Waaqayyoo yoo nama keessa buufatedha. Yeroo Gooftaatti amannu maqaa Abbaatiif Ilmaa Hafuura Qulqulluutti gaafa amannu Hafuura Qulqulluu nu keessa jira fudhanneerra. Garuu amma isa humnaan hojjetu Hafuurri Qulqulluu nu keessatti humnaan hojjechuu barbaada. Isa of kennine sanaa, isa amanne sanaa fi gaafa itti of laannu humna guddaatu nu keessaa mul'ata. Kanarraa hafee dandeettii keenyaan, humna keenyaan, qabeenya keenyaan, beekumsa keenyaan biyya lafaa mo'uu hin dandeenyu. Waaqayyo akka biyya lafaa mo'uu nuuf hin waame. Kanaaf firoota koo akkuma sila jedhe Waaqayyo humnaaf jabinaan miti hafuura kootiin malee akka jedhu warra hafuura isaa kenne hojii guguddaa hojjetan. Samsoon gaafa ilaaltan boqonnaa 14
macaafa abboota firdii irraa kaaftanii gaafa ilaaltan Saamsoon irraa hafuurri Waaqayyoo sarra ture. Saamsoon hafuurri Waaqayyoo gaafa sababii sarra jiruuf yeroo leencitti dhufu leenca qabeetidhaa jira. Filisxeemonni gaafatti dhufanii mangaagaa harree fudhateetidha kumaatama ajjeesa. Saamsoon magaalaatti cufanii karaa inni hin baane gaafa godhanii cufaa magaalaa cufaas akkasii miti magaalaan kan itti cufamu barrii balbala guddaa fuudheetidhaa deema. Saamsoon akka namaa ija lama qaba. Akka namaa ji'a sagalitti dhalate. Akka namaa biddeena nyaata. Kan adda isa godhe garuu maalidha? Humna Waaqayyooti isarra ture. Ameen. Humni Waaqayyoo isin irratti haa ta'u. Amma Waaqayyo isiniif safara akka jiraattaniif waan Waaqayyo akka hojjetu isiniin hojjechuu barbaade hojjettanii akka dabartaniif humna hafuura qulqulluu isin irratti haa ta'u. Kana booddee baay'ee dhiphise Saamsoon diinota isa warra Filisxeemotaa. Boqonnaa 16 gaafa ilaaltan lakkoofsa 1 kaaftanii Saamsoon gara Daliilaatti gadi bu'ee jedha. Daliilaa wajjiniin gaafa inni jiraachuu jalqabu warri mootonni Filisxeemotaa dhaqanii akkas jedhaniin lakkoofsa 5 irratti akkas jedhaniin Saamsoon humna guddaa kana eessa akka argate? Nu maal goonee akka humna caallu? Attamittis inni akka gadi isa qabnu gaafadhu jedhani. Dhaqaniiti Daliilaadhaanii egaatii qoranii bira ga'uu hin dandeenye humna Saamsoonii. Nama tokkodha kumaatama ari'ata. Diinaaf hin jilbeeffatu. Kana booda gaaffii isaanitti ta'e humni Saamsoon kuni humna kana eessaa akka fide? Yoo maal goone isa mo'uu akka dandeenyu qorii gaafadhuuti nutti himi. Kana booda Daliilaan akkas jette humna kana eessaa fidde? Humna guddaa kana eessaa fidde? Humna guddaa kanatti yoo maal goote mo'amuu dandeessaati? Yoo maal goone gad deebi'uu dandeessaa? Dhiigni tokko ምን ቢሆን እንደ ተራ ሰው ትሆናለህ? akka nama saraa hafuurri Waaqayyo humni Waaqayyo kan nutti dhufe ከተራ ሰው ሊያወጣን እኔ ተራ ሰው አይደለሁም jedhamani ani nama cal jedhee miti. Haleluuyaa. Nama saraa keessaa nama cal jedhee cubbuuf jilbeeffatu, nama jallinaaf jilbeeffatu, nama seexanaaf jilbeeffatu akka nama taraa hin taaneef humni Waaqayyo nurra dhufa. Ameen. Yoo maal goone jettee qoratte. Kun gaaffii ture warra Filisxeemotaaf. Waa'ee Waaqayyoon beekani, waa'ee hafuura Waaqayyoon beekani, waa'ee kakuu Waaqayyoon beekan waan ta'eef Saamsoon irratti hojjechaa kan ture humna Waaqayyooti. Akka nama Waaqayyotti nan jedha humni Waaqayyo isin keessatti haa hojjetu. Jiraachuun keenya erga nafne Waaqayyotti amanuun keenya erga nafne humna Waaqayyo argine humna Waaqayyoon biyya lafaa kana chaalenji goone akka dabarruuf Waaqayyaan isaatiin nu gargaaru. Akkasittiin Saamsoon jiraate qortee dhattanii beektu. Qortee dhattee kan isin bira geesse isaaf Waaqayyo jiru gidduutti akkamittiin akka kakuu mataan isaa wajjin Waaqayyo qabu yoo irraa adame akka humni irraa sokkuu danda'u gaafa bira geesse gaafa dhattee mataa isaa irraa addu humni Waaqayyo irraa sokkee. Isa dura akkas jedhu yoo finyootiin na hiitanii ani mo'amuu hin danda'u. Finyoodhaaniidhanii yaasam kana booddee warri Filisxeem diinonni kee dhufan Saamsoon jennaan Saamsoon utaalee finyoo ciree ammas na goomsite jette Saamsoon. Hiika Amaareffisaa ammasii akkas jetteedha. Amaareffisaa nazannazachuu jedha.
waan sana bira ga'uudhaaf. Kana booddee xeebaan yoo hidhamee mo'amuu hin danda'annaan xeeba jiidhaadhaan fuudhanii hidhan. Hamma diinonni kee dhufan jennaan Samsoon gaafa ka'u hin cire. Kana booddee na gowwoomsitee gaafa see jettu utuma jettuu dhattee humna Waaqayyoo sarara jiru bira geesse. Gaafa humni sun irraa sokku Samsoon diinonni kee dhufan jennaan hidhamee gaafa akka duraan nan utaala jedhu Samsoon humni keessa hin jiru. Samsoon nama hidhamuun ture hin hidhame. Samsoon nama mo'amuun turre hin mo'ame. Samsoon nama diinaaf jilbeeffatan ture diinaaf jilbeeffate. Kana booddee qabatanii beektuu seenaasaa ija keessaa baasanii akka of codaaku godhanii kana booda itti taphatanii dhumarratti garuu waa tokko jedhe Samsoon. Sagalee Waaqayyo akka jedhu hin ture rifeensi isaa biqiluu jalqabe jedhaa. Kana booda diinonni isaa bashannanuudhaaf walitti qabamanii isteediyeemiitti utuu isaan jiranii Samsooniin itti qalladuudhaaf ijaan qabu. Samsoonni as baasaa gaafa jedhanii Samsoon itti ba'uudhaaf gaafa jedhu mucaa isa qabee geessuun mee utubaa mana kanaa na qabsiisii. Kana booddee utubaa bitaan mirgaa utubaa qabatee waa tokko jedhe Waaqayyo maaloo al tokko na yaadadhu. Barri keenya mo'ichaan akka hin dabarre Waaqayyo nu yaadatu. Mo'amuudhaan akka hin dabarre barri keenya. Na yaadadhu jennaan kana booddee humni Samsoon irratti dhufe. Kana booddee utubaa mana sanaa raasee buqqaasee. Kana booddee warri bashannanuuf dhufanii hin awwaalamanii. Samsoon jiraatti kan ajjeese caalaa du'a isaatti namoonni ajjeese caala jedhan. Namni humna Waaqayyo baree mo'ameen taa'u. Namni humna Waaqayyo shaakalee booji'ameen taa'u. Namni humna Waaqayyo shaakalee harka marateen taa'u. Waaqayyo na yaadadhu jedha Waaqayyo moo nu yaadata. Kanaaf akkasitti mo'ichaan jiraate. Daawitin gaafa ilaaltan boqonnaa 16 irratti hidhatanii gaafa ilaaltan mootichi Daawit boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti gaafa Saamu'eel dibata sarratti dhangalaase gaafa jalqabaa hafuurri Waaqayyoo humnaan Daawit irra buufate jedha. Humni irra buufate Daawit. Guyyaa sanaa kaasee Daawit mucaa wallaalaadha. Garuu sodaachisa. Filisxeemonni sodaatu. Saa'olillee Daawitin sodaate. Kana duwwaa miti. Baay'eetidha warra namni rukutuu hin dandeenye Gooliyaadin rukuta. Warra Filisxeemotaa ari'ata. Dhaqeetidha warra Filisxeemotaa ajjeesee warra aannan qabannee kuteetidha fideetidha Israa'elootatti agarsiisa. Humnaan akkasitti jiraate sana duwwaa miti. Saa'ol karaa Waaqayyo dhiisee hafuura maarra buufateera. Daawit mana Saa'ol keessa dhaabbatee yeroo inni kiraara rukkutee faarfatu hafuura maan Saa'ol irraa sokka. Tajaajilli keenya kan miidhagu lollee mo'uu kan dandeenyu. Namoonni birmadummaa ba'uu kan danda'ani hafuurri Waaqayyo yoo nurratti hojjete duwwaadha. Humna Waaqayyoon dhaloota baay'ee birmadummaa baasuu danda'a. Namoonni humni Waaqayyo irra jiru seexanni beeka. Hiikama fidu isaan dhalootaaf namoota baay'ee bakka jiranitti bakka deemanitti kan isaan hin beekneef kan isaan beekan humni Waaqayyo isaan wajjiniin goree hojii hojjeta. Daawit isa kana duwwaa miti bara isaa hundumaa ulfinaan xumure Daawit. Yoonuma Waaqayyo yakkallee qalbii diddiirratee beeka waa'ee hafuura Waaqayyo Daawit yeroo Waaqayyoon yakke maxxanii gaafa laaltanii macaafa faarfannaa 51 irratti Waaqayyoon gaafa yakke gaafa cubbuu hojjete akkas jedhe yaa Waaqayyo akkas jedhe maaloo hafuura keenarraa fudhate ቅዱሱን መንፈሴን አትውሰድብኝ የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስልኝ አዲስ ልብን ፍጠርልኝ ማሎን ራን ፍረቲን ቀበኛ ኮቲ ፍረድ ሞቱማ ኮቲ ፍረድ ቱ ቀበኛን እንጅራቲን ከበጀሜ ከነን ጅራት የፉረ ኬቲኒ
Kana siin nagaya hafuura keetiin hafuurri kee yoo jiraate deebi'ee kabajamuu hin danda'a. Teessoorra Saa'ol hin beeka Daawit. Teessoorra taa'ee Saa'ol waggaa dheeraa moo'e gara hafuurri Waaqayyo irra hin jiru. Dhumni isaas hamaa ta'e du'a gadhee du'e Saa'ol. Kanaafi dhumni koo akka miidhagu bara koo moo'ichaan akkan jiraadhu qabeenyaa miti kan na kabaje aboo koo miti kan na kabaje kan na kabaje hafuura keeti. Hafuura kee narraan fudhatiin maaloo jedhe. Waaqayyo hafuura isaa isinirraan fudhatiin. Hafuura kee narraan fudhatiin akka ittiin hafuurri Waaqayyo isarratti eegamee Daawitii bara isaa moo'ichaan xumuree waa'ee isaaf hojii ergamootaa boqonnaa 13:36 irratti Daawit bara isaatti akka jaalala Waaqayyotti hojjete. ዳዊትም በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ ዳዊት ሞንሳ ዳዊት ከበጀሙንሳ ዳዊት fedha Waaqayyo tajaajilee darbuunsa icciitiinsa hafuura Waaqayyo tirra ture. Sinin eebbisaa kan nama godhu hafuurri Waaqayyo sin irratti haa ta'u. Humni Waaqayyo sin keessatti haa hojjetu. Akeeka Waaqayyotti sin waame sana jaalala Waaqayyotti sin jaallate sana jiraachanii moo'ichaan jalqabdanii moo'ichaan xumuruu akka dandeessan humni Waaqayyo sin irratti haa ta'u. Roota koo guyyaa gaddaatti kan nu gammanne dhiphina keessatti kan nu jajjabaanne utuu abdiin hin jiraatiin fuula dura deemuu kan dandeenye humna Waaqayyo nu gargaare. Humna Waaqayyo tasiin nu ga'e. Firoota keenya tasiin nu ga'e miti. Jabina keenya tasiin nu ga'e miti. Humni Waaqayyo nu gargaaraan laga sana ceene. Humni Waaqayyo nu gargaaraan tabba sana baane. Humna Waaqayyo nu gargaaraan nama taanee dhaabbanne. Hallelujaa. Humna Waaqayyo malee akkamitti jiraatama. Humna Waaqayyo malee akkamitti gammadama. Gammachuun eessa jira hafuura Waaqayyo malee. Boqonnaan eessa jira hafuura Waaqayyo malee. Moo'ichi eessa jira hafuura Waaqayyo malee. Hojiin irratti jalqabeera Waaqayyo. Akeeka Waaqayyo nurratti jalqabe kan hafuun qabu. Daawit yakka hojjeteen tun deebine qalbiin diddiirranne ta'e. Akeekni Waaqayyo karaa hafa kanaaf qalbii diddiirrata. Maaloo Waaqayyo hafuura kee narraan fudhatiin. Kanaaf hafuura Waaqayyo miidhaginni keenya isaa baay'oonni koo miidhagina hin qabaniif simboo hin qabaniif baay'oonni ala isaanii of miidhagsuu yaadu malee keessi isaanii duwwaadha. Baay'oonni bakka arganitti cubbuudhaaf jilbeeffatu. Namoonni bakka arganitti xanqoo'aaf tolchitu sodaatu. Namoonni booriif abdii hin qabanii. Anaaf isiniif kan abdii ta'e, anaaf isiniif jabina kan ta'e humna Waaqayyooti. Hallelujaa. Humna Waaqayyo lafa hin keenyu. Humna Waaqayyo hin dagannu. Waa'ee hafuura Waaqayyo hin callisnu. Akka ittiin warri kakkuuma fageessiidhaan akka ittiin jiraatani. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqa ta'eetu jiru gara biyya lafaa kanaa yeroo dhufe kan jalqaba tajaajila isaatii jalqabee Maatiyos boqonnaa 3 irratti lattanii gaafa laaltan lakkoofsa 16 irratti yeroo inni cuuphamee ba'u hafuurri qulqulluu akka gugeetti sarara buufatee jedha. Fakkeenya gaarii Kiristoos caalaa hin qabnu miti. Irra buufate hafuurri Waaqayyo. Kiristoos irra gaafa buufatu achi ka'ee lafa onnaatti ba'e. Guyyaa 40
lafa onaa keessa seexanaan qoramu achitti lafa onaa irratti jalqaba tajaajila isaatti seexana jilbeeffachiise achi ka'e Yesuus Kiristoos. Seexana dudduuba deebisee hojii Waaqayyo isatti waametti ba'e. Kana booddee dhaqee mana qulqullummaa keessatti gaafa ol gale Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 16 kaaftanii gaafa laaltan Naazreetitti gaafa dhufee macaafa raajii Isaayyaas sanitti kennanii. Kana booddee macaafa sana banee akkas jedhe, hafuurri Gooftichaa anarra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamootatti himuudhaaf na dibeera. Warra booji'aman akka gad dhiisisuuf, warra jaaman arguu isaanitti agartuu isaanii deebisuudhaaf Waaqayyo na dibeera. Na dibeera. Akkasitti jalqabe. Kanaaf Kiristoos Yesuus humni Waaqayyo sarara ture. Humni Waaqayyo kakaleessa dubbanni isaa keessaa ba'ee namoota baay'ee fayyisaa ture. Hidhaa baay'ee hiike. Akka namaatti dhalate humna Waaqayyooti sarratti hojjete. Humna Waaqayyoon hojii guddaa akka hojjechuu dandeenyu. Yesuus caalaa namni mormame hin jiru. Takka hin mormamne maalichoodha akkas ta'e jennee waa xinnoo tulluu goonee haasofna. Yesuus caalaa kan mormame kan jibbame hin jiru. Garuu jibba hundumaa, ari'atama hundumaa, gidiraa hundumaa kan inni ittiin mo'e humna Waaqayyootiin. Warri humna Waaqayyoo qaban immoo gidiraa moo, ari'atama moo, jibbamoo moo? Mo'ichi iddoo biraan jiru. Namoonni mo'icha barbaadaa waan garaagaraa godhu. Mo'ichi iddoo biraan jiru. Sagalee Waaqayyo akkuma jedhu mo'icha kan namaaf kennu Waaqayyoodha. Kanaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tajaajila isaa hundumaa akkuma dubbate tajaajila humnaan tajaajilee hojii ergamootaa boqonnaa 10 irratti akkas jedha. Waaqayyo Yesuus nama Naazreet kana hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan akka isa guute inni naanna'ee hojii gaarii akka hojjete seexanaan kan cunqurfaman akka fayyise Waaqayyo isa wajjiniin akka ture beekamaadha. Nu biyya Yihudaaf mandaraa Yerusaalemitti waan Yesuus hojjete hundumaaf dhuga baatota jedhan. Waaqayyo Yesuus nama Naazreet maal godhe? Humna guddaatiin isa dibe. Inni immoo hojii gaarii hojjechaa warra hidhaman hiikaa naanna'ee jedha. Yeroo tokko humni Waaqayyoo tajaajila keenya duwwaadhaan miti jireenya keenyaaf nu barbaachisa. Humni Waaqayyoo maatii keenyaaf jireenya birmaduu qabu jiraachuudhaaf nu barbaachisa. Humni Waaqayyoo amantii jalqabne galmaan ga'uudhaaf warra guyyaa dhumaa Gooftaan ittiin qaanoofne warra fedha Waaqayyoo tajaajilan ta'uudhaaf nu barbaachisa. Baay'oonni keenya nu hubanna macheem mootummaan Waaqayyoo akka addarasha kanaa dhannee iddootti gallee teenyu miti. Biyyaadha mootummaan Waaqayyoo. Mootummaa Waaqayyootti ol galuudhaaf balballi Kiristoosidha. Ulfinni kabajni mootummaa Waaqayyoo garuu jireenya biyya lafaa kanatti Waaqayyoof jiraannedha. Waaqayyo isaan eebbisu guyyoota 7 kanaa warri faarfattoonni sun dadhabiin tajaajilu yeroo hundumaa anaan baay'ee kan na dhibu waa'ee waaqeffannaa kaleessa amma tokko dubbadheera. Namoonni of kennanii Waaqayyoon waaqessanii humna qabu. Amma faarfattoonni waldaa keenyaa na dhibanaan. Yerootti hin qophaa'u, yeroo ayyaanaan qophaa'u, maal godhu, namni guyyaadhuma ayyaanaa dhufuudhaaf namni tokko hin dadhabaa. Waaqayyo humna isaaniif yeroo kennuun arga.
gaafa waaqayyoof hojjennu, gaafa waaqayyoof oblaannu, humni waaqayyo nu keessaan hojjeta. Humni waaqayyo hojiidhaaf nuuf kenname, jireenya mo'ichaa akka jiraannuuf, waaqayyoon akka tajaajilluuf, namoota baay'ee, namoota dadhaban qabnee akka kaafnuuf nuuf kenname. Kanaaf yeroo tokko waaqayyoon tajaajiluuf jabaadhaa. Humni waaqayyo isin keessaan haa hojjetu. Isitti faarfachaa kan turanii obboleettota. Gaafa fiigichoo beektu, fiigichoon ruucaa, fiigichoon godhamu dorgommeen yeroo baay'ee ijoolleen Dibaabaa, Xurunesh Dibaabaa fa'aa ijoollee ama durbaa qabaa, durboonni sun gonfoo fudhatanii galu bakka dhaqanitti. Caalaatti kan inni yaadu mootummaa waaqayyootti obboleettonni nu caalaa gonfoo kan fudhatanii natti fakkaata ba'a. Kun immoo mirkanaadha. Gonfoo fudhatu. Ta'uu isaa amma buloonni dargaggoonni namoonni waaqayyo sagalee isiniif kenne isaan wajjin hin dhaabbattanii faarfachuun maaliif akka dadhabdanii hin beeku. Egaa guyyaa dhumaatti gaafa isaan maqaan waamamee gonfoo fudhatanii harka walitti rukkonnaa, daraartuu fa'aa fi naannoo Xurunesh fa'aa harka rukkunnee irraa gonfoo tokkoyyuu hin kaanne, gaafas akka hin taane nuufis akka walitti rukkutamuuf humna waaqayyootiin waaqayyo naa tajaajilu. Ameen jedhaa kaa. Kanaaf humna waaqayyootiin Kiristoos yaada waaqayyo tajaajilee darbee abbaa koo kanatti natti lafarratti akka inni godhuuf natti laatteef raawwadhee ulfina siif kenneeraa jedhe Yohaannis boqonnaa 17 irratti. በምድር እንዳደርግ የሰጠኝን ፈጽሜ አከበርኩ፣ ulfina siif kenneera satinatti kenne xumuree jedhe. Akka ittiin Kiristoos sadhumaa fuulaa fuulatti du'a wajjin wallaansoo wal qabee fannoo irratti tummamiin, fannoo irratti utuu dhiphachuu, utuu beekuu du'aaf of kenne Yesuus Kiristoos. Du'adhaam akka mantee kan isaan fuula isaa duratti godhan utuu ilaaluu dabarsee of kenne. Garuu sagalee waaqayyo maal jedha? Hafuurri waaqayyo warra du'an keessaa sakaasee. Hafuurri waaqayyo inni abdate, hafuurri waaqayyo inni ittiin jalqabee ittiin du'a kee Roomee boqonnaa 8:11 irratti. Hafuurri waaqayyo inni Yesuusin warra du'an keessaa kaase isin keessa yoo jiraate, inni Kiristoosin warra du'an keessaa kaase hafuura isa isin hafuura isa isin keessa jiraatuni dhagna keessan isa du'us immoo jiraachisaa jedha. Kiristoosin inni du'a keessaa kaase hafuurri waaqayyo yoo isin keessa jiraate namummaa keessan saduu kanaaf iyyuu jireenya kennaa. Kanaaf yeroo tokko hafuura waaqayyootiif jireenya keenya keessatti banaa ta'utu nurra jira. Ergansa kana jedhe waan muraasa dubbadheen waaqayyoon kadhanna. Egaa hafuurri waaqayyoo barbaachisummaa isaa akka hubannu, hafuura waaqayyoon jireenya kiristinnaa waaqayyo nutti kenne akka galmaan geenyu, hafuura waaqayyoon tajaajila waaqayyo nutti kenne tajaajillee bara biyya lafaa kanarratti mo'ichaan bara keenya xumurree biyya keenya waaqarratti akka gallu hafuurri waaqayyo nu barbaachisa. Hafuura waaqayyoo eeggannaa barbaada. Yeroo kana keessatti kaasuu hin danda'u. Phaawulos warra Efesooniin hafuura waaqayyoo hin gaddisiisinaa jedha. Warra Roomaatiin immoo hafuura waaqayyootiin guboo ta'aa'edha. በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ፣ hafuura gubaa qabaadhaa'edha. Hafuurri waaqayyoo hin gadda. Takka takka utuu carraa utuu ta'ee fakkeenyaaf namni mana keessan dhufee
wambarii kennitanii fi wajjin hinaasoftan waa tokko iddoo laattaniif hojiidhuma keessan hojjettu waan barbaadu fedhuma ofii keessanii gootu ammam namni sun gadda ignore gochuun ammam ulfaataadha. Namni ignore yoo isin godhe maaltu isinitti dhaga'ama? Nama harka balliftanii dubbisuuf gaafa dhaqxan gaafa namni garagalee isin ilaalee isin callisu hafuurri Waaqayyoo nu keessatti hojjechuu barbaada. Hafuurri Waaqayyoo waaqarraa iddoo lafa xuraa kana kan gadi bu'ee anaaf isin keessatti hojjechuudhaaf. Hafuura Waaqayyoo wajjiniin namoota meeqatti haasofna? Hafuurri Waaqayyoo namoota meeqa keessatti iddoo qaba? Hafuurri Waaqayyoo namoota meeqatti ittiin geggeeffama? Roomee 8 ijoollee Waaqayyoo hafuura Waaqayyootiin geggeeffamu jedha. Lakkoofsa 14 irratti hafuura Waaqayyoo meeqan keenyatti geggeeffama? Hafuura Waaqayyoo wajjin maree kan qabnu, walii galtee kan qabnu, hafuura Waaqayyootti kan hirkannu, hafuurri Waaqayyoo ayyaana akka nuu kennu, hafuurri Waaqayyoo humna akka nuu kennu, hafuurri Waaqayyoo ija akka nutti godhu, hafuura Waaqayyoof garaa banaaf yaada banaa guyyaa meeqa qabaannee jireenya keenya keessatti isa si yaadachiisuun barbaada. Warra kana gootan isa isin keessatti cimsuun barbaada. Warra kana hin goone hafuura Waaqayyoof iddoo akka laannu, hafuura Waaqayyoo malee waa gochuu hin dandeenyu waan ta'eef. Egaa hafuurri Waaqayyoo bara durii kaasee amma gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti hojjete namoota kan biraatti darbee warra amanan irratti akka hojjetu abdiin nuuf kennameera. Iyyu'eel 2 irratti isa kana kan Iyyu'eel jedhe lakkoofsa 28 kaaftanii bara dhumaa foon kan uffate hundumaa irratti hafuura koo dhangalaasa. Ijoollota koo warra dhiiraa warra durbaa hafuuraan guutamu, mul'ata argu, raajii dubbatu jedhe. Isa kana dubbate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis Wangeela Yohaannis 16 lakkoofsa 7 irratti dhugumaan isinitti himaa yoon adeeme isiniif wayyaa, yoon adeemuu dhaabadhee inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu, ani yoon dhaqee garuu isaa isiniif hin ergaa jedhe. Hafuurri yommuu dhufu gara dhugaa hundumaatti isin geggeessa jedhe. Kanaaf nan deema. Gooftaan Yesuus Kiristoos tajaajila isaa fixee deemee ol ba'e. Barri kun bara hafuura qulqulluuti. Bara hafuura qulqulluutiin Waaqayyo hojii hojjetudha. Bara hafuura qulqulluutiin Kiristoos nu keessatti hojii hojjetudha. Namoota baay'ee ani jalqaba gaafan tajaajila jalqabe waa'ee hafuura qulqulluutiin beekin hafuura qulqulluudhaan jalqabe. Gaafan jalqabaa waldaa dhaqee torbe 3 tun ta'in yeroo namoonni asirraa tajaajilan yeroo raajii dubbatan waldaa Naqamtee keessatti hanga torbe 3 hin ta'an. Garuu akka carraa yeroo fannifamu gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo du'aa ka'u ture. Konfiraansii ture. Konfiraansii sanarratti soomaaf kadhatatti jiraa jedhamee labsan. Kana booda jaalalli Waaqayyo garuu garaa koo qabateera. Soomaaf kadhanni jiraa gaafadhanii guyyaa oolanii galgala nyaatu. Konfiraansiin guyyaa guutuudha. Konfiraansiin kamisa jalqabee galgala gaafan galuu nan bo'a. Achirratti immoo faarfattoonni faarfatu. Elo'ee lamaa sabaktaanii aምላኬ ለምን ተውከኝ አለ ጌታዬ jedhanii faarfatu. Nan bo'an akka Kiristoos fuula koo duratti fannifametti cunqursaan irra ga'e kamisa mana murtiirra naanna'aa oole. Jimaata fannoo irra oolaan guyyoota kaan amma sanbataatti boolla keessa tura. Amma Kiristoos du'aa ka'utti nyaata nyaadhu jedhee murteesse. Waa'een soomaa kadhataa naa galee miti. Jaalala keessa qorra jirurraa kan ka'e. Kana booda ittan fufee qidaame sanbata duraa waaree booda waldaa keessa taa'eetu hin jiru nan ilaalaa. Samamaniin afaan Oromoodhaan maal akka ta'e hin beeku. Ija koo nan ilaalaa garuu iji koo hin ilaalu. Bitaan mirga dhaabbatanii qilleensarra dhaabbatu nyaata kan na gurshaniin arga. Bitaan mirga dhaabbatu nan ilaalaa garuu iji koo hin ilaalu. Kana booddee nyaadhee yeroo isaan bidig ka'anii ol sokkanii deeffachuuttan ka'e.
Kullumtuu naan galle ganaa gooftaatti reefuudha waan an ta'e. Kana booda sanbata konfiraansii ganamaatiin konfiraansiin dhumee soomaaf kadhanni dhumee gammachuudha waan ta'eefi manatti galeen laaqana nyaadhe. Sanbata galgala jilbeeffadhee abbaa keenya hunduma isaan beeku amma tokkon jedha. Barri hunda isaa abbaan waan jedhu waama 2-3 jedheen jilbeeffadheen rafa yeroo hundumaa. Gaafan jilbeeffadhu mataa kooti kaasee miila kootti waa akkasuma keessa darbe. Kana booddee Yesuus jedhee ka'een siree yaabbadhe. Garrafe. Maaltu akkasni godhe jedhee naan galle. Kana booda halkan walakkaa nan argaa naannoo kan jiru akkas nan argaa katamaa keessatti bofa nan argaa maqaa Yesuusin hin jedhaa nan ari'adhaa maqaa Yesuusin hin jedhu hirriba keessa gaafan ka'u afaan irraan dubbadhu. Afaan irraa dubbachuun maal akka ta'e hin beeku. Achitti hafuurri Waaqayyo jireenya koo jalqabe. Gargaarsa hafuura Waaqayyootiin qixxaa baay'ee darbeera. Dhiphina baay'ee darbeera. Yeroo gara lixa Wallaggaa deemee waldoonni baay'een waldaan keenya waldaan Makaana Yesuusii waa'ee hafuura qulqulluu baay'oonni fudhatan turan. Dhaqee tajaajilee waldaa jala bulchaa. Tajaajilee muka jala buleera. Garuu gaaf akkas ta'ee maaliif as bule jedhee ganama tajaajila hin dhiifne. Guyyaa guyyaatti ala bullee ulfina boru mul'atu. Eebbodha malee waan narra ga'e lakkaa'ee hin beeku. Kan kana na dandeessisee yeroo na galu hafuura Waaqayyooti. Karaa makiinaan deemurra miilaan deemna. Waan tiraanspoortii ittiin deemnu hin qabnu waan ta'eef. Achi kaasee deemnaa amma Soosaatti Madambi Joollootti karaa baay'ee deemee hojii Waaqayyoo jedheera. Garuu kana hundumaa keessatti kan guyyaa tokko natti hin geddaramne dadhabbii keessatti kan nan deefine humna koo jabina koo naa ta'e hafuurri Waaqayyo mana Waaqayyo keessa na dhaabeera. Haalelooyaa. Lubata shoomee wajjin sila dubbachaa turan na dhiba. Maalta manama biyya lafaa kanarraa jedhani. Foon keenya iyyuu nama namuun. Ani waggaa 15 dura bifti koo akkas mitiin bifti koo iyyuu nama namuun. Gooftaarraa kana fi maalta manamaa. Humni nama ganaa. Namni nama ganaa. Haalli hin geddaramaa. Humni Waaqayyo garuu qabee namaadha. Kanaaf humna Waaqayyoon guutamuun akka yerootti guutamuun bartoonni yerootti hafuura qulqulluutiin guutamu isa kana kan beeku nurra jiru. Guyyaa guyyaatti hafuura Waaqayyootiin haareffamuutu nurra jira. Hafuura Waaqayyootiin yeroo geggeeffamnu hafuurri Waaqayyo nu keessatti hojjeta. Jireenya mo'ichaa jiraan. Hafuura Waaqayyoon guutamuuf eebbachuu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 7:37 irratti eenyuyyuu kan dheebotee gara koo dhufee haa dhugu. Caaffanni akkuma jedhu bishaan jireenyaa garaa isaa keessaa burqa jedhee gajjallaatti isa isaan fudhachuudhaaf jedhani waa'ee hafuura qulqulluu dubbateedha. Kanaaf har'as misiraachoo gooftaan har'a maal jedha? Iddoo kana dhufee maal jedha yoo jettani kan dheebote ammayyuu gara koo dhufee haa dhugu. Burqaan jireenyaa garaa isaa keessaa burqaa. Ameen galanni Waaqayyoof haa ta'u. An dhaamsan isiniif qaba. An ergaan isiniif qaba. Obboleessa obboleettii koo ganaa Waaqayyo eebba si keessaa burqisiisuu barbaada. Ganaa ayyaanni si keessaa burqaa. Ganaa humni Waaqayyo si keessaan hojjeta. Waaqayyo nama dhiisu. Waaqayyo nama hin gatu. Waaqayyo namatti dhimma ba'ee akka biyya lafaa xuurataa nama hin baasu. Waaqayyo warra amanatan warra hundumaa isa barbaadan ayyaana irratti dabalaa humna irratti dabalaa jajjabinaan akka isaan jiraatan isaan godha. Jireenya jabinaa dhaloota keenyaaf kan fakkeenya ta'u dhaloota baay'ee kan birmadummaa baasu hojii Waaqayyo kan hojjetu Waaqayyo humna isaa nu kennu barbaada. Eebbachuudha inni kan biraan kadhachuudha.
akkuma kadhadhaa hidhee hafuura qulqulluu akkamiin kennu dhaqe jedhe kadhadhaa namni kadhatu numa argata. Hafuura kee na guuti har'as humnaan na guuti ayyaana addaan nu guuti. Barri akka lakkoofsa keessanitti 2024 amma dhumuudhaaf jedha. 2025 dhumuuf jedhe amma waggaa meeqaffaadha. Ji'a muraasa tafe 2025 dhumuudhaaf. 2026 chaalenjii ofiisaatii qaba. Lola ofiisaatii qaba. Bifa ofiisaatii qaba. Akka 2025 jiraanneen 2026 jiraannee yaaduun gonkumaa nurra hin jiru akka namoota Waaqayyotti. Namoota baay'eedhaaf yeroo barri jijjiiramu lakkoofsitti jijjiirama malee jijjiiramni kan biraan jiru. Haalli jijjiirama waan jijjiiramu irratti humnaan deemuudhaaf, humnaan jiraachuudhaaf, humnaan guutamuutti nurra jira. Bara caalaa haala caalaa Waaqayyo humna isaa nu keessatti dhangalaasee mo'ichaan nu jiraachisa. Ameen. Kadhachuu akka Waaqayyo nuuf kennu. Barbaaduu jireenya keenya keessatti hafuura Waaqayyo fudhachuuf kan biraa kan nu barbaachisu garaan keenya quraana qulqulluu qabaachuu nu barbaachisa. Dhiiga Kiristoos hin miicamne qulqulluu sanamatti qabamne isa gaddine isa maal ta'e isa Waaqayyo yakkine hundumaa dhiifne garaa qulqullaa Waaqayyoof qopheessuutu nurra jira. Hafuurri qulqulluu dhufee garaa qulqullaa keessa buufata. Hafuurri qulqulluu dhufee nama kana keessatti humnaan hojjeta. Garaa qophaa qabaachuun nurra jira. Akkasittiin barri keenya bara ulfinaa, bara mo'ichaa, bara irree Waaqayyoo keessatti arginu, bara dhaloota keenyatti irree Waaqayyoo himnu ta'ee darbuuti sarara jira. Yeroo hafuurri qulqulluu isinirra buufatu isin humnaa hin argattu. Yerusaalemitti, Yihudaatti, Samaariyaatti, ammandaara lafaatti dhuga baatu kotaatu. Bara sana keessa namni Yerusaalemii Yihudaadha gara Samaariyaa dhaquu hin danda'u. Daangaan isin dabarsaa jedhe. Hafuurri Waaqayyoo daangaa namaa dabarsa. Daangaa biyyi lafaa kaa'e, daangaa seerri biyya lafaa kaa'e. Humni Waaqayyo dabarsee amma Waaqayyo nuuf safare, amma Waaqayyo nuuf akeeke akka jiraannu akka tajaajilu nu godha. Ameen. Jireenya mo'ichaa humna hafuura qulqulluutiin jiraachuu danda'ama. Hafuurri Waaqayyo kan nurratti dhufu jireenya mo'ichaa nu jiraachisuudhaaf. Biyya lafaa seexana jireenya keenya keessatti chaalenjii nu mudatu moonee mo'ichaan akka deddeebinu barbaada. Waaqayyo ayyaana isaatiin nu gargaaru. Sagalee dhageenya Gooftaan nuuf haa eebbisu. Ameen. Humna hafuura qulqulluu jireenya keenya irratti har'as haa dhufu. Har'as Waaqayyo humnaan nu haa guutu. Isa kana godhaa. Waan kana duwwaa isinitti himeen gara kadhannaa kadhannu barbaada. Egaa durii kaasee sana keessatti guddanne dur yeroo laaltan mana 80 keessaa gaafa kadhatamu waa lama ta'a yookaan seexanatiyyaa yookaan namni hafuuraan guutama. Kana booda namni yeroo inni tokko guutamu inni kaan yeroo hin guutamne hin bo'a. Namni hin bo'a. Bara kana garuu iddoo garaagaraa kan hin taajjabu sirees waldaa keenyatti illee nan dubbadha kan hin godhamu. Yeroo kadhatamu namni tokko namni lama gaafa hafuuraan tuqamee wambariin biyya keenya yeroo baay'ee laastikiidha. Gugugug gaafa isheen jettu namni hundumtuu jabanatee achi ilaala. Bakka kiristinnaan keenya kana ta'e jedha Waaqayyo. Amantiin keenya kana ta'e, eebuun keenya kana ta'e, hinaafuun, kadhachuun, barbaaduun akka ittiin fuula dura Waaqayyo jiraachuun nurra jira. Waaqayyo ana isaatiin nu gargaaru. Kaanee dhaabbannee kadhannu Waaqayyoon.